jechuudha. Wanni godhan hedduu jiraan Arafaat. Maal fa'a? Arafaat namni warri biyya wal arguun bareedaadha ni beekani. Dhugaadha. Jechuun gisee wal agarree maal fagoona fakkeenyaaf. Ani beekani. Ani yoo Dhugaadha. rakkoo jallee na bohaarsita, atillee na bohaarsita, bakka ani irraanfachiista. Dhumi wanni biroon Bohaarsuun sun akkam? akkam. Bohaarsuu gaariidha. Amshiir jajjabaadhu. Biyya namaa keessa jiraan mul'achuutu wal jajjabeessan. Tee. Fakkeenyaaf wal jajjabeessuun tuni already atillee akka biyya namaa jirtuuf itti amantee jirta, anillee itti amanee jira. Innaa wal jajjabeessuun tun akkam? Ay namni push wal godaan dhageenye yaada. Pushiin tun akkam? Push hoggaa jettu fakkeenyaaf pushiin wayii walii darbamu akkam? Kara guddinatti wal jajjabeessan. Kana ooftu. Kara guddinatti wal jajjabeessan akkasi. Yeroon arbiitti qabsoodha. Qabsaa'u jirra. Okay, baga nagaan dhuftan, warree dhuftan. Hi, where's the nurse? We're not. Where's the nurse? Maal jette? Ay. Haasawumatti fufte tiyyaan. Ati gastii kana mala marra nuu haayiree Arafaat. Maal viidiyoo banachuu didde maal kana mala maal tura seekaa? Ayeen viidiyoon hin banadaa kana mala marra haay. Hoggaan kaa'e kam goote? Marra koo qabteenyaa asoo hin nagaandee zanaa inni. Hoggaa soinaa. Haay san akkam ati gizeettu maalisi maaliif gaafii poolisiin akka Taajaa tokko. kalaqabe. Baga nagaan Lakkiisanii dhuftan. miti maal adda nagatti poolisiin. Baga nagaan nu eeddan. Lubbuu baga nagaan dhufte sanyii. Haraf akkam nagaa fi yaada. Jirtaa jabaattaa dammatu sagalee ta'e fuudhu. Mee sagalee tana na beekuu beekte. Sagalee tana yoo beekte beekte mee ni beektaa sagaleedha. Lubbuu quraanaan dhaqqaataa jira bare sagalee ta'e fuudhu. Dhugumaan irra sagalee dhiyeeta na beekte dhuguma sammuu qabda. Mustariyaa mujiibii. Waan irraanfattuuf kam sagalee namaa. Mustariyaa dhuma eenyu anamba ciqinciqii danda'u. Wallaa ila anuma gaa'ee Anamba ciqinciqii eenyu anuma jetti moo? anuma kaa sagalee nu hin beekne. Hin dandeenyu nuti maqaa qayyarattanii waan deddeemtan. Kadir. Uddee ምን አልሽ? Gaafa ciqinciqii san hin dalanne beektaa nuti. Innaa bakka lubbuu na dubbisi keessaa yellaa fooloo irraa qabnaame. Ati naan deebisne aan sirraa hin qaba. Kan ooftu. Deebisa. Anarraa irra si goone. Singoon hin jedhin. Hordofaa. Fooloo sirraa Akkam? qaba jedhin malee fool. Gasongooyyeeyye. Fooloo walirraa qabna ja'i malee fooloo si godhe hin jedhin okee? Hin jedhamu jechi kanaa mana kiyyatti. Maali marra koo qaba. Hin jedhin kunoo ishii deebiseen illee. Okay taate. Awaa Arafaat irra ayyaa keessummummaadhaan mul'atu. Wallahi isuma dhugaatii siin jedha. Wallahi billahi. Ay. An arraarraa miti kan hin fuudhuuf godhee. Si godhen jedhin. Wallahi Kadir noo ijoollee nu deemte bakka. Afaan kanaan nama ciqaataa jira. Si godhen jedhin arraa ani turee fooloo sirraa qaba. Fooloo baratinaaf hin deebisnee jedhin malee si godhen jedhin nagalchi lubbuyyee. Lubbuu keessaa siidaan walarraa boo deema. Waalaikum salaam. Biroo. Arafaat lubbuu kami nagaa? Lubbuun jedhin obboleessi.
Arafaat irraan lubbuu gisee. Maal lubbuun jee lubbuun faayishaa. Faashina. Lubbuu jechuun maalidha? Eegaa. Lubbuu jechuun fakkeenyaaf ammoo already jaalallee kiyya kaniin jaaladhu. Wayin abbaa mana kiyyaa jireenya kiyya fuulduraaf kaniin ol kaa'u jettee lubbuyyee naan jedha malee namni kaan Arafaattuu fi profaayilii kiyyaa Arafaatii jira. Maqaan kiyya Arafaati. Ani akka nama garee maqaa kiyya hin qayyadadhu. Okay? Maqaa kiyya haadha abbaa kiyya naa baasa maqaa kiyya niin deemaan. Nabbaatee bara Arafaat nabbaate. Kanneen ol kaa jedhu. Karabbiin si godhuti wanta khasii godhu rabbuma beeka malee ifiifin ol kaadhee itti bar. Kanoo. Kamitti ol kaachuu dandeessi karabbiin si godhu. Khasii godhu rabbu. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kiyya Arafaattuu fi naan jedhe. Lubbuu malee hin jiru gaa halas. Kanoo. Video base. Siin jechuun maddii qabu. Abidoo bai.